Sheeka namni gaafa dokumentaa dhungataa beeku nama guddaa akkana akka laal nama ganda ofii jaalachuun gandummaa bareeddudha. Ganda nama arrabsuun baalagummaadha. baala Sun malee gandummaan jedhamu. Gandummaa akka nuti hubanneettu akka malee yoo ta'e malee gandummaani namni kamuu ganda irraa dhalatee yaada. Qo'ee gisee ayyaana amma fakkeenyaaf hin jeen gaafa intarfii godhamu san warra na gaafateeran Finfinnee keessa jiraatanii mi'ee yeroo ayyaanni tokko dhufe eessa dabarsitanii hin jeen. Maatii keenya ree Wallagga yookaan immoo bakka itti dhaladheetti. Okay. Maaliif Oromoon asis ni jira achi deemuun si barbaachisa reega gandummaatiin qabaannee hin jeen. Hiriyoota waliin dhaladhee ollaa bakka itti baradhee bakka itti jiraadhee guddadhee kanaafuu ganda keessatti dabarsaa jettee kanaafuu gandummaa qabdaan jeeqa. Ena gandummaa jechuun ati dhadhaadhaa ati daaraa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni hedduun akka itti fudhatu amma an murtii guutuu xiqqoo bakki inni itti na aarsu yeroo ati isin jettu san tun aarsa laal fakkeenya. Isin bara akkasii bara isin namoonni keessanillee akka isan naaf hin ta'u fakkeenya kana. Anamma Hamzitti nama jiru kan ol galchimee na fakkaata. isiniin kun oguu jettu liqqabdee nama san hundaayyuu nama tokko waa balleesse. Nama san maqaa dhootee ganda san kutaa san guutuu numaayyuu ati bakka takkatti wannaan No, isin hoggaa jennu gandi miidiyaa irra jiru by the way. Isin hoggaa jennu nama miidiyaa irra jiru waliin fayyadamnu durriyyee miidiyaa irra waliin jirru jechuu bara. isin warri miidiyaan jenne isin warri arsii kun jettu. Miidiyaan jettu dhagaye amma fakkeenyaaf siif gumaan jira anaa jira nam sadiimi namni sadii kabiraa wagastii kanarra jiraate tokko tokko yaamtamoo aboo isin hundinuu nagaa qabdanii jettee yaamta. Isin hundinuu jettaan sanii fi Isin warri jirru warra miidiyaa irra waliin jirru malee hawaasni lafa jiru miidiyaa irra hin jiru. no sun akkasi amma fakkeessi hubadhalal an namoonni hundeemin waan akkaataa jecha kee guutuu si himuu danda'a si galee yoo namnummaan tokko ka arsii waa si jedhee si aarse Amtakkaa akkasi jettala. Waan san qofa rakkinni geessitu booda waan biraa dantaa sirraan qaban miidiyaa eeshi an miidnaaf haarawaa miti si galee miidiyaan hin beekaa amma fakkeenya sirraa waan ati jettu san sirraa hubadhaan gabaabsatu waan jechuudha. ani gandaa waa jeen beeku. Baalagee walumatti hin qabee isin jaan malee gandaa namaatiin waan jiru. Because gandi Ganda nama rabbiin si haa baraaru. Maali isima fokkattuudha faayidaa namaan qabdu. yaa akhi guma guma Ya, akkami jirtaati eessa baddesi? walaan ka isin jaaladha manaa gale. Hasba ajaa'ibaa wayii waliin osoo jiru barre nama dhiisee sibiraa qabuun cuftanaa jiraara. Hojii arsoomaa wayii torkaana qaba. Aya. Akka danda'ame osoo lubannee natti tola. Isin jaaladha wallaan gadi fageenya. Thank you galatoomi. Anilleen abdii agarraadhuman akkanumatti giseen ol seenu ol nagalchinaan seene ajandaan marii addaa hin jiru yookaan wanni haaraan hin jiru ajandaan immoo haaraa tokko kireet godhu jirra inshaallah. Sabni kun ajandaa dhabuun tahuu ajandaan dhabamuun tahuu sabni ajandaa hin qabne egaa akka shaayii sukkara. Uummanni guyyaa shan boqotee bara osoo jirtu guyyaa shan boqotee ajandaa irraa uummanni. Guyyaa shanan kanaanis gaa haala laaleetiin waan tokko tokko laalee sirreessu jira. Ani barri ani kan ajaa'ibe murtii seerri Itoophiyaa sun akkamitti inni adaamaa qabee baala sirna ajaa'ibe bara onni sun hanganaa. Maaliin ragaa qabda achi hidhamuu fi? Ma akkas ofumaa akka inni gabaasan himiree warri waa jalaa qabaa turi. Ni gabaasan moo ni agarte jechuufi? Ni gabaasan. Ni gabaasan malee nagarre. Ani nagarre garuu baaletti Bilbiltee na gaafachuu qabdaree walii qabnaa miseenjaraa fi bilbilli kiyya cufaadha kan dalagu barreessan. miseenjarri kiyyoo. Miseenjarri maan kiyya cufaadha kan yoo bakka fayyadamtee bakka akka malee akka hidhamte. Ammumaa baanaa bargisee na gaafattu kanaawu. Amma si gaafadhu moo keessan si gaafadhu? Bilbiltee na gaafachuu qabda waan akkasii. Asirra taasisuun dhorkadha nama hundaafuu fagalee wanni kun. No, wanti Maalama ta'uu beekaa waan dubbisuu barbaade inni dhiisuu dubbadhuufi. Salaamu alaikum baga rabbiin nagaan si hiikee jetta. Diinuma kee kaayitee ofiillee baaste takka lammaffaa keessaan dubbadhu waliin. Bilbilee gaafadhee baga baatte. Gaafas mana gaafatee waan mana gaafatu. Akkama garture maaltu wabii isaa ta'e akka isa baase achiin fixuun dandeettan jedhee jira.
Sila ويو بركوا مالك أبغى برا نلمان تكينا يو أكمل تكسر لندن قال لي هو برا ما إيش مشكلة ما وان قد داقوتا سيرا كبيابو أجاف أسرت أجنتا يا تراني كم مرتبوتو هي نامرون فهمتاني موتو ماريدان نامون نبلو كوانا مني قومت تدافع فكرني أسافرني obboleessa kiyya mootummaan biyyi mootummaan bultimi إيه akkasimi يا keezii mootummaadha hangizee hunda gowwaa miti nama seera beeku keezii mootummaadha waan mootummaa wajji wal qabatu waa'ee seeraa wajji wal qabatu miidiyaa hawaasa irratti hin dubbattu waa kan yakka cabsu waan si gaafachiisu si galeemi إيه akkas akka hubattuuf كان أمره بدأت sodaattaayi kan ta'e hin beektu jechuudha. ما صدق ترى ويا أكمل تكسر Sodaa miti sodaa fi wanni adda baasi ani woomana addunyaa kana an sodaa qofaan sodaadha. Eh, إيه earphone kamu cayyoo timo kireemo tokkoof. No, ilfooniin kaa Faatuma dhugaa dubbatu barsiisuu Fireetiin jira bara. Amiin. Yaa. Yaa turte. Alkallattiinis ta'u kallattiin nuti milkaa'uu isaati wanni nuti feenu. Kaa'uudhaaf xiqqeetti nama galchuudha. Makiinaan hin galtii hin bitataa. Yaa. Abshir. Eenyu dagatame waa? Dhuma. Jechuu kiyyaa miti yookaan nama tokko rekkabaan disi godhuufi miti. Gizee neekist illee taayimillee jechuu kiyyaa artistii wayi nam tokko qofaalee ka jiru. Okay. Itti biizi ta'ee bira deemuun dandeenya tokko qaba. Akka shaayitti danfisu hedduu qopheessitee jirra waan ta'eef. Wallahi. Eenyu ilaaluu qabnaa mire? Na ilaallata haa dhufe ajandaan sun. Waan si ajaa'ibu. Ajandaan fedhe yoo dhufe ani dhugaa malee dheeran dubbadhu na amani. Waan fedhe. By the way, asubaan akka hubattuuf ajandaan gizee kiree ta'u jalqabumaa dhugarratti hundaa'eetii miti. Baay'ee. Si galeemi? Soba jechuudha. Hundi dhugarratti hundaa'ee dhufa jechuu miti. Wanni dhugaa siireesii fi siireesiidha. Isin dhiifne eenyu qabda nama biraa yoo isin dhiifne. Waan biraa nu bitaa kaa waan ganda. Isinumaattu gantummaa keessa malee ajandaan gantummaaf hin dhufu. No. Inaraan waan nyaasa. Sumaaf tokko tokkotu ganda keessa malee ijoollee miidiyaatu ganda keessa malee. السلام عليكم. Alaikum salaam wa rahmatullah. مرتضى بقى ربي تجارة رضي تجون لقي. Ishi, unu ajandaan biraa dhufee gaammas. Olle. Maaltu akkana jaa? والله كانت لقيني. هكذا قبل قادون ده. Ayyee qabadde. إيه. Garuu soba. خير إن شاء الله. Khayr inshallah khayrummaa hawwanii warra kana jiru. Sila maal jettan dhageenne iyyuu. إيه خير ما بقول. Sila waan jettan dhageenyeet. هو Hin dhageenye. Abdii kenna dhageesse hedhii sigaa. Wallahi hin dhageenye. Fuullee maal jette? Dhageette. لا. أنا مرة فوزان جي. Wallahi كان مرة فوزان جي أبدي كذا. hin dhageenye. Loqonni keenan galu bara. إيه سرّي. Akki tiyyaan bakka dubban wayi tokko taate walakka. Dhugaa. أكثر من بكرة تجانو له ولد جيبر. Aadaan teenya guutuu waladha akkami murii gammadamne. مبروك بقى بخينا بالتاريخ. Binneef kaa. واو بقى بالتاني والله ما في ناس راح تكشف تقاليفها تجي تكشف ويتره برد درين تاني Oo kullee. ميلا في قبل برد أقوى ما في نام بيقدر يتنافي Oo kullee tani biyya tabara kullee. Makiinaa guddaa naa barbaada kaa guddicha waan naa tasaabisan malee maal beeku. أما أنتم بيقدرون سناك ممر ناكي ولا ما أنتم بيقبل يسوي الدليل وانا ما تقبل وانا ما خينا اللي بيقولي فما Kullee biyyoo akka jedhii takka bitee jaansanu. إيه والله
Sadisiin bitu tak kasih dulu ada bola itu nanti sadisiin bitu. Ani kabare. Abdi, awak tu bil tadi tu bil dah kasih dah. Please ka ijoolleen baadiyyaa makiinaa ilaaltee hin beektu dikkeedhaan guddina ilaalti malee yaadan beeka waan ta'eef ati ariifate kaarraa hortuutu Ani mah harifate momin tu bade mana tu badean. jechuun isima sanitti suutumaa godhu. Malin kau deh? Makiinaan diqqeenaaf guddinaan miti kalaalamu. Andi bade wan kanarra khiya. Afaanii saniitii fi makiinaa sana adda baafachuudha achi booda hin murteessan jechuu rakkoo miti. Jechu ani makhiru masanu raudu bade aman. Jechuun itti beekuu kiyyaa bara osoo si keessa fagaate. Mana kaya jirti ber. Nabi randu me kaya sumate ti timi. Laa waliin galmu namitti tana. Nabi timo kulle dan. Bitti aja tak, bicara bitti aja tak. Si dia mana berarti? Sorry. Anaa miti. Mira kaya sakal ti. Kaya galte. Ani Jualan serah kata ibu itu orang sana jalan dulu sana di itu. Eenyu. Lakin anak orang sana boleh pergi jalan dulu sejalan dah masih jualan sila itu jalan wallah. Narrabsu wallahi. Wallah itu jalan dulu boleh sila sih kan ada aja dulu kan Asli kau sih mira keessa rakkoo sini narrabsu. Takkaa sirriitti beekaa takkita narrabsu. Kama narrabsu. Sihuni narrabsu. لا مسكينة والله مرة ميديا صفاتين ما شاء الله ربا فيتا جالت والله Anu Hussein mo antane so abdin te wajina so. Abdi an daddafne akadira wali dubanne sambodo wali galle. Ini mau na to e أبدي gale. برا مالا Duga lati مالا جولي jara. أرجع والله مالا جولي أرجع كم أبدي Ya. قريب بطلع نمات Amalli kama waa maatii garuu an maali beektaa waa wayii qalala godhetu maal laala. Waan sun akka waan ture waan beekuufi natti hin ulfaatu. أنا كون قبضة خلوا مالا التبيت الدو جرجران قبض Jajjaran qabu. Kan amma xiqqoo haati miira keessa galtee oowwituuf xiqqoo barbaadee bakka asii dhufee. من بيقى ندول بينا أقول ورا الزلا كنا مالا توماتي بردنا كون قبض Murtii gaafa ajandaa akkasii kana barbaannu anaa fi kulle kama sheeja'een maqaa irratti bika higi Kamal Abdallah wajji keessa wal mari'annee uummata dhiigaa halkan kana guutuu na bolsaa turan. Yom ga. Bara kun sad kun kullinni beeyti. Keessa walii Ani bara. akkasittiin dhukkee ajandaan gabbaana sigalee. Ana janda khanne fi tuman de ma bar irana so. Itti gore tuman darbe fi quta. Torban kana guutuu qabatan. والله برمرني جندا كربت ورا لما بدي أقول فيتا أقول سبون تو كي جالس كذا كله ما في سبونة ولا شيء يا أخي Ajandaan bareeda bar wanni akka ajandaa shaasha. Ajandaan dhabamu miidiyaa nama jibbisiisaa bar. Ajandaa mootummaan ta'ii malee waan seera qabsuun ta'ii malee bareedaadha bara. Amma seera gaafa walleessite nam takka waasiin godhuun beekame murtii. Tokkoon namaa kaasee waliin jiru si galee. Adeero seera hoggaa jaan kana seera kana namni maqumaaf seera jaa malee bar. Waan seeraa kana waan hubatee natti hin fakkaatu. Maaliif jee seerri akkaataa fi akka itti himamee lafa kaa'amee qaba. Maaliin akka si gaafatu seera jechuun. Seerri abbaa barbaade tokko waan barbaade yaamee gaafatee abbaa barbaade yaamee waan barbaade gaafachuu danda'a. Yoommoo balleessaa akka kuno ijoollee miidiyaa irraa walolaatii turte sadarkaa agartee daangaa mootummaa dabretti warra dhiyeenya hidhamaniidhaa jiranii beekame. Osoo akkas ta'e dhugaadha. Sun seeraa wajji wal qabatti. Kuni ajandaan barboo nuti keenya ajandaan sukkaraa bar. Politikaa keessaa nama ijoollee galchaa bar. Kanuma qabatanii akka isaan waan biraa irraa odeessine gootaa bar. Namoota siyaasaa meeqa harka ajandaan keenya dubbii qabbaneessaa bar. Dhugaadha. Nama ajandaa tokko ta'in baasii bareedaasa.
Fidee jira bar kireet godhee anaa isa idii godhaa jiru. Dhuftee ol na galchitee bar. Anuu osoo barbaade isiniin baasa rabbi sodaadha malee garaan jabaatu. Hai duba ajandaan rabbii hojii akkamii wal qabata rabbii namni hundi ni sodaataa bar. Boys ati natti hin fakkaatu rabbi sodaattu. Rabbi waan sodaatu fakkaatu akkamii nama rabbi sodaatu hin sodaanne akkamii beeyte. Rabbi ho'i nama. Rabbi namaa miti jechuun hin jiraami nama rabbi sodaatu jiraami. Akkamii beekama namni rabbi sodaatu hin sodaanne kuni aboo rabbiin sodaadhaa jee sitti himee beeytamu. Yeroo dubbatu akhlaaqa. Naasitti An karaa ajaa'ibu bar. garaagarummaa ta'e murtii kun garaagarummaa keessa naasii maa dhaggeeffadhu. Waan ati ifa bilisa gootis isa inni dhoo isa rabbi sodaachuu beekaa beektee waan ati silaa ifa rabbi sodaatu san inni dhoo isa beeka waan ta'eef rakkoon qabu. Maarree kanaaf imaanni wal caala bara. Imaana wal caala. Baguma rabbiin kanamaa fi ganda tokkoon ta'in silaa ganda tokko aduu baasee ganda tokko dhiisaa. Baguma galmeen rabbi nama bira hin jiraatin. Murtii guutuu amma namni dirreetti ba'ee akkatti sijaaraa aarsite namni nama dhufate aarsi tokko miti. Gatiiwwannaan isaa walatti. Waan rabbiin dhoosina akkamiin nama dhoositare? Nuti addunyaa wajji deemu jirra sadarkaa faranjiin irra jirtu dha. Nama dho'isuus waa amma dirree atama dirree gubbaa dhaabattee seksii ni goota. Yoo natti tole. Obboleettii bareedduu qabaatte fidi akka siin agarsiisa. Yookaan saahiba bareedduu qaban. Dagaafur san itti xayyoo san naa kennimeen fuudha. Tami ishiin. Maqaa isiin dagadhe kaaboo gafuudha. Leengatta molluu kunustu goota maayikan. Mucoo xiqqoo.